The 12th most common question asked by non-Muslim is that if Islam is a universal religion, then why aren't non-Muslims allowed to enter Makkah and Medina? Gaafilee baramtuu warri musliman ta'in gaafatan keessaa tokko lamaffaa yoo amantiin islaamaa amantii addunyaa guutuu khataatu taate warri musliman ta'in maaliif Makkaa fi Madiinaa seenurraa ugguraman gaafii jettudha. Islaamummaan amantii nama hundaa eega taate warra musliman ta'iniif Makkaa fi Madiinaa seenuun maaliif dhorkaa taatire? Deebisaan gaafii tanaa biitii hundinuu naannoo muraasa ni qabdi. Naannoo kaantoonmantii eeriyaa jedhamtu takkaa'u bakka ramaddii qaban. Kaantoonmantii eeriyaa jechuun naannoo loltoonni waraanaatii fi namoonni ittisa biyyattii keessatti hirmaannaa qaban qoftiin seenuun hayyamamuuf jechuudha. An amma lammii Indiyaa ta'ullee gara naannoo ramaddii san takkaa'u kaantoonmantii eeriyaa seenuu naaf hin hayyaman. An akkanuma lafaa ka'ee lammii Indiyaa waan hin ta'eef maaliif kaantoonmantii eeriyaa seenuu na dhorkitan jechuu hin danda'u. Tanu jechuun danda'u namoota ittisa biyyattii irratti hirmaatanii fi biyya eegan qofaatu kaantoonmantii eeriyaa takkaa'u bakka ramaddii tana seenuun isaaniif hayyamama. Haaluma wal fakkaatuun Makkaa fi Madiinaanis harameen lachuu bakka ramaddii takkaa'u kaantoonmantii eeriyaa Islaamaati. Tanaafuu asiis namoota Islaamummaatti amananii jaalatanii fi namoota Islaamummaaf jecha du'a filatan qofaatu Makkaa fi Madiinaa seenuu danda'a. Believe, love and are willing to die for Islam are allowed to enter Makkah and Medina. Sababa kanaaf Rabbiin Quraana keessatti suuraa 9ffaa suuratu Tawbaa ayata 28 irratti guyyaa arraarraa kaasee kaafirri tokkolleen akka naannoo lameen tanatti hin dhiyaanne jee dhorke. Rabbii waan takka dhorkinaan waan san nutillee amannee fudhachuu qofa khalaas. Sababni biraa ammaas yeroo biyya takka seentan takkaa'uu dheeytan yeroo biyya takka daawwachuu feetan cufaa'u duraan dursee viizaa argachuu qabda. Yoo viizaan qabaanne biyya san seenuu hin dandeessu takkaa'uu seenuun siif hin hayyamamu. Biyyoota viizaa isaanii argachuun akkaan ulfaatu keessaa takka USA'dha. Gaafiilee hedduu si gaafatan. Dhiyeenya kana fa'aa aboo ati shororkeessaadha jaanis si gaafataniiru. Akka waan namni hundinuu AJ barreessee deebisuuf itti gaafatan si gaafatan. Walleenuu namayyuu AJ deebisaafiinsa. Asirratti gaafii mootummaa Ameerikaa gaafachuu barbaadu. Hanga har'aatti namni AJ barreessanii jira. Ati miseensa garee shororkeessitootaati wii. Ajiib. Wanti ani isaan gaafachuu fedhu namni AJ barreessanii jira hoo. Hanga har'aatti namni an shororkeessaadha. An miseensa garee shororkeessitootaati jee deebisaa isiniif barreessanii jira. Gaafiilee hedduu isiniif dhiyeessan. Tanaafuu ulaagaalee isinirraa eeggamtu cufaa guutuu qabdan. Yoo hin guunne viizaan argattan jechuudha. An biyya Singaappoor dhaqeetiin ture. Yeroo duraatiif bara 1986tti gaafaan dhaqu. Foormii immigireeshinaa irratti nama qoricha sammuu nama hadoochuu daldaluuf adabbii du'aatu jira waan jootu barreeffamee jira. Kana jechuun yoo qoricha sammuu nama hadoochuu wajjin qabamte adabbii du'aatu si eeggata. Hayyelelee adabbii du'aatii. Seerri kun seera gara jabeenyaatii fi boodatti hafaadha jechuun hin jirtu. Yoo Singaappoor seenuu barbaadde seera kana wajji walii galuu qabda. Yoo hin taane garuu seenuun kan hin jiru. Hin seentan. Tanaafuu yoo viizaa biyya takka argachuu barbaadde seera biyya saniitiin walii galuu qabda. Amma gaa viizaa Makkaa fi Madiinaa seenuudhaaf isin barbaachisu. Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah arraba keetiin jechuudha. And Prophet Muhammad the messenger of Allah. Hiikaanis Allah malee Rabbiin biraan jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jechuudha. Yoo ilmummaan namaa khafadhee arraba isaatiin laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah jee viizaa Makkaa fi Madiinaatti seenuu argachuu ni danda'a jechuudha. Magaalaaleen qulqulluun lameen tun naannoo ramaddiitti takkaa'u kaantoonmantii eeriyaadha. Gara magaalaa tanaa seenuuf viizaan si barbaachisus Allah malee Rabbiin biraan jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jettee fudhachuudha. Sababa hanqina yerootiif jecha ammaa ilaalchota dogongoraa yookiin gaafiilee baramtuu tanneen keessaa takka qofaaf hin deebii kan. Sanbooda akkuma duraanitti warra asitti wal ga'een hordofu jiran kanarraa gaafiilee baraman waliigalatti irraa fuuna inshaallah. Yoo kam xiqqaate ilaalchota dogongoraa kanneen irraa parsantii 50 ol dubbaddeetiin jira. Akka kiyyatti har'aaf gaafiilee baraman tana keessaa takka sadaffaa amantiin Islaamaa maaliif musliimoota foon booyyee nyaachuu dhorkiti? Foon karkarroo nyaachuun maaliif dhorkame gaafii jettuudha. Gaafii tanaaf deebisaa Quraanni yoo xiqqaate bakka adda addaa afuritti dubbatee jira. Suuratul Baqaraa ayata 173 irratti, Suuratul Maa'idaa ayata 3 irratti, Suuratul An'aam ayata 145 irratti, akkasumas Suuratul Nahl ayata 115 irratti ibsamee jira. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به isin irratti haramtee jira. Baktii takkaawaan fi hinduu nyaachuun, dhiiga dhuguun, foon booyyee nyaachuunis waan Rabbi malee jiruuf wanti maqaa dhahamee qalamees isin irratti harami jedhe. Tanaafuu yoo akkam xiqqaate bakka garagaraa afuritti Quraanni foon booyyee nyaachuun dhoorkaa akka ta'e dubbatee jira. Waan Quraanni jedhu nuti musliimoonni ittuma amanuu qofa. Foon booyyee nyaachuun dhoorkaa akka ta'e kitaaba Yahudaatii fi Nasaaraa keessattis ibsamee jira. Kitaaba seera Leewwotaa yookiin Leevitikas boqonnaa 10 lakkoofsa 7 fi 8 irratti booyyeen qulqulluu miti. Qotteen isaa baqaqaa bakka lamatti adda qoodame ta'us alalaan guuru waan ta'eef foon isaa qulqulluu miti. Foon isaanii hin nyaatinaa, raqa isaaniillee hin tuqinaa ja'a.
Kana jechuun Baayibilli foon booyyee nyaachuun dhorkaadha, inumaa tuquun dhorkaadha jechaa jira. Dhaamsummaa wal fakkaatu kitaaba seera keessa deebii takkaa Book of Deuteronomy boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti irra deebi'amee booyyeen qotteen isaa baqaqaa bikka lamatti qoodame ta'us alala waan hin guurreef jecha foonsaa isiniif qulqulluu miti. Raqa isaatillee hin tuqinaa jee jira. Ammas dhaamsummaan kanaan wal fakkaatu akka foon booyyee nyaachuun dhorkaa ta'e nutti himu macaafa Isaayyaas raajichaa takkaa Book of Isaiah boqonnaa 65 lakkoofsa 2 hanga 5 irratti irra deddeebi'amee dubbatamee jira. Tanaafuu akkaatuma kitaaba Yahudaatii fi Nasaaraatittuu foon booyyee nyaachuun dhorkaadha. Kitaaba amantii Hinduu yoo dubbistanis kitaaba amantii Hinduu keessatti illee foon booyyee nyaachuun dhorkaadha. Kitaaba Manusmiriitii boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti Biraahimee yookiin namni lama dalalate tokko lukkuu kormaa nyaachuun qabu, qullubbii waraabessaa takka qurfoo nyaachuun qabu, akkasuma booyyee illee nyaachuun qabu ja'a. Ammas dabalataan kitaaba Vishnu Sutra boqonnaa 5 lakkoofsa 49 irratti namoota foon gurguran jechuun foon booyyee gurguraniif adabbiin harkaa fi miila isaanii wal dabarsanii muruudha ja'a. Kun adabbiidha. Kan nama dubbadde kun Quraanaa fi hadiisa keessa osoo hin taane kitaabuma Hinduu keessa jira. Yoo booyyee gurgurte adabbiin harka muramuudha. Booyyee gurgurraan harki kee murame. Mee sababa loojikaa maaliif akka dhorkaa ta'e haatiin tallu. Tanaafuu akkaatuma kitaabota amantiilee adda addaattu fedhii amantii kiristaanaa ta'a, fedhii amantii Yahudaa ta'a yookiin Hinduizimii fi akka amantii Islaamaatittis kitaabonni amantiilee tanaa hundinuu foon booyyee nyaachuun dhorkaa akka taate ifaan ifatti dubbatee jira. Mee sababa loojikaatii fi sababa saayinsaawaa foon booyyee nyaachuun dhorkaa ta'eef xiinxallee haa laallu. Arraan tan akka saayinsiin fayyaa jettutti namni tokko yoo foon booyyee nyaatu taate yoo xiqqaate carraa dhukkuboota garaagaraa 70 qabamuudhaa qaba. Dhukkuboota raammolee mamaxxantoota akka piinwoor matakkaa'uu raammoo garaa, raawundoor matakkaa'uu raammoo geengoo, huukoor matakkaa'uu raammoo maagaatii fi kan kana fakkaatan itti oofiga. Yoo booyyee nyaate dhukkuboota raammolee marrimaanii mamaxxananii akkanaa hedduudhaaf saaxilama jechuudha. Raammoon maxxantuun hundarraa wakkaanamtuu taaniyaa sooleem jaamti. Taaniyaa sooleem maqaa biraatiin yookiin jecha warra waan kanarraan beeyneetiin teepoor matakkaa'uminni yookiin muqurtii takkaa'uu raammoo koosoo jaamuudhaan beekamti. Teepoor matakkaa'uu raammoon koosootu marrimaan keessa jiraatti. Ammallee hedduu dheertuudha. Qilleensii ta'oovaa jaamtu ujummoo dhiigaa keessa bololi'uudhaan qaamota garaagaraa hedduu seenuu dandeessi. Yoo sammuu nama seente miimoorii takkaa'uu kuufannoo yaadata namaa balleessuu dandeessi. Yoo ija seente ija nama jaamsiti. Yoo onnee nama seente onnee nama daddabsisti takkaa'uu dhukkuba onnee nama fiddi. Yoo tiruu nama seente tiruu namaa balleessiti. Raammoon tun takka nama seennaan qaama namaa cufaa'uu balleessuu dandeessi. Dhukkuba raammoo taaniyaa sooleemiin nama dhufu kanaan qabamuu kee gaafa firra beetetti duraanuu qaama keessa fafacaatee waan jirtuuf yeroon sitti dabartee jirti jechuudha. Carraan kee du'a qofa. Dhukkubni biraa hamaan kayoo namni foon booyyee nyaate nama qabu takkaa'uu foon booyyee nyaachuudhaan nama dhufu tiraayikiiwuris jedhama. Namoonni hedduun ilaalcha dogongoraa qaban. Foon booyyee kana yoo qacollotti haala dansaan bilcheessite maxxantoonni konni du'an itti fakkaata. Akka qorannoon godhamte agarsiisu takkatti namoota dhukkuba tiraayikiiwurisiin qabaman 24 keessaa namoonni 22 foon booyyee qacello bilcheessanii jiran. Kana jechuun nyaanni ati mana kee keessa bilcheeffattu. Oowwi takkaa'u tempereecharii beekamaan silaa foon bilcheessuu danda'u kun baakteeriyaalee fi jarmiiwwan akkasumas oovaa takkaa'u killeelee raammoo foon booyyee keessa jirtu sana ajjeesuu hin danda'u. Sababaan biraatis kan namni booyyee nyaachuu hin qabneef hedduutu jira. Arraan tan saayinsiin akka jettutti foon booyyee wantoota faatii takkaa'u cooma yookiin boorcii namaa dabalu qofa of keessaa qaba. Wantoota irree takkaa'u qaama namaa ijaaru waa xiqqasha qofa qaba. Sababa wantoota cooma qofa namaa dabalu qabaachuu isaatiin namni foon booyyee kana nyaate carraan dhukkuboota akka hypertension takkaa'u dhiibbaa dhiigaatii fi astroglaasisiin qabamuudha akkasumas carraan onneen dhaabbachuudha haalaan olaanaadha. Waan kana ta'eef lammiileen Ameerikaa parsantii 50 dhukkuba hypertension takkaa'u dhiibbaa dhiigaa kanaan qabaman. Sababni irra hedduun isaanii waa warra booyyee takkaa'u harkarroo nyaatu ta'aniif. Arraan tan akka beekuu dandeenyetti bineensi dachuma addunyaa tanarraa wakkaan ajaa'uu fi xuraawaa jaamuun beekamu booyyeedha. Bakka tortorri faltii fi ajaa yookiin xuriin jirtu cufaa'u booyyeen dhabdan. Booyyeen bineensa akkaan fokkatuu fi ajaa'aa wasaqa. Namoonni gariin biyya akka Awustiraaliyaa keessatti booyyee haala gaariidhaan kunuunsanii waan horsiisaniif foon isaanii qulqulluu bareedaa dafaa ja'an. Anis waaniin isaaniin jiru Awustiraaliyuma sanittuu istaayi takkaa'u mooraa yookiin dalliyuma booyyeetti horsiisan san keessattuu beeytaa booyyee wayita udaanu deebiseetuma albaatii udaansaa san nyaata. Duba sa'a 24 guutuu namni wayita inni udaanu hunda tottoo'atee dafee faltii isaa san isa jalaa guuru ni jira. Tanaafuu Awustiraaliyuma sanittuu booyyeen fokkottuu fi xurooytuudha. Akkasuma bineensa akkaan ajaa'uu fi balfamu. Sababoota hedduu keessaa khabiraa tokko kaniin anni jira jee yaadu. Arraan tan akka saayinsiin jettutti addunyaa tanarraa bineensi sablaan qaanyawaan saalfii takkallee beenees booyyeedha. Bineensota keessaa yeroo qunnamtii saalaa takkaa'u wal hormaataa raawwatu hiriyoonni isaa akka isa daawwataniif afeeru booyyee qofa. Booyyeen wayita dhaltuu wajji wal qunnamtii saalaa raawwatu hiriyoota isaa afeeree yeroo inni wal qunnamtii saalaa raawwatu akka laalan godha. Beeytanii Ameerikaa keessatti warri hawaasa ammayyaawaa jaamuun beekamu kun qophii bashannanaa irratti daansii taphatan takkaa'u ragadanii burraaqan. Eega daansii taphatanii quufan booda jaartiilee isaanii wal jijjiiran. Ati jaartii tiyyaa wajji rafi anis jaartii teetii wajji rafa waliin ja'an. Booyyee nyaatanii mi? Amalli keessanii fi hojiin teessanis tanuma akka booyyeeti.
sababa hanqina yerootiif jecha gaafilee baraman diidaman cufaa isiniif deebisee xumuruu hin dandeenye. Garuu websaayitii teenya www.irf.net irra yoo deetan deebisaa cufaa fi odeeffannoo bal'inaan argachuu dandeessan. Yeroo hanganuuf hafe kana gaafii fi deebii walgahii teenyaa tanaaf hin banaa dhiisuufadha. Haasoo Qiyyaas ayata Quraanaa Suuraa 17ffaa Suuratul Israa ayata 80 takka irra jiruuniin xumuruu barbaada. Waqul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-baaxilu inna al-baaxila kaana zahuuqa. Je'in dhugaan dhufte sobni dhabame dhugumatti sobni amaluma isaarraa dhabamaadha. Wa aakhiru da'waanaa anil hamdulillahi rabbil aalamiin. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Kabajamtoota hordoftoota Nuurul Hudaa sagantaalee Nuurul Hudaatii fi viidiyoo adda addaa qulqullinaan hordofuuf YouTube keenya subscribe gochuu hin irraanfatina. Nuurul Hudaa soora qalbii musliimaa.